Imimmaan namaa haquun yakka ta'e. Umurii koo guutuu ofiif jiraachuu osoo hin taane namummaa kootiif jiraachuu filadheera. Nama rakkate wajjin boo'a rakkoo fi dhibbuu namootaa qooddachaa as ga'e. Gammachuun koo inni guddaan uummanni koo yoo tajaajilameef kolfu arguu malee yoo gadduu yoo boo'u miti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kana dhimmi na gaddisiisu onnee koo na cabsu jiru tokkotu jira. Tokkoffaa maqaa koo fi sobaan nama saamuu. Maqaa kootiin herreega yookiin akkaawuntii sobaa bananii namoota hedduu birrii nyaachaa akka jiran argaa jirtu. Kanan duraa imimmaan namoota meeqaa irraa haqu. Har'a maqaa kootiin namoonni saamamanii yeroon arguu gadda guddaadha. Amaanu'eel nama gaariidhaa nu hin nyaatu jedhanii kan na amanan har'a yeroo sobaan saamaman deebi'anii maqaa koo xureessuun isaanii baay'ee na miidheera. Garuu ani shakkamaadha malee yakkamaa miti. Abbaan dhugaa teessoo isaarraa jira. Inni guyyaa tokko firdii qajeelaa hin kenna. Lammaffaa gargaarsa godhuu. Ijoollee biyyoota adda addaa keessatti rakkatan gargaaruun koo bor galata naaf ta'a jedheen amana. Garuu hojiin koo inni gaariin maqaa kootiin namoota miidhuuf sababa yoo ta'e ani maaliif tajaajiluun na barbaachisa? Dhugaan yeroo deemu in hifti. Hubachiisa cimaa fi murteessaa. Warri saamamtan warri maqaa kootiin herreega yookiin akkaawuntii sobaa irratti saamamtan hundi keessan ragaa keessan yookiin iskiriinshotii risiitii qabattanii gara mana murtiitti deemtanii akka seeran mirga keessan kabachiiftan kabajaan isin gaafadha. Seerri nama yakka hojjete malee nama maqaan isaa xureeffame hin adabu. Dhimma gara Dubaay dhufuu guyyaa har'aa kaasee namni dhimma gara Dubaay dhufuu ilaalchisee karaa kootiin akka hin himallee yookiin akka nan qunnamnee isin hubachiisuun barbaada. Karaa sooshaal miidiyaa koo kamiyyuu dhimma kanaan wal qabate namni na qunnamu akka hin jirre kabajaan isin beeksisa. Gaarummaa kootiif dhagaan natti darbatamuyyuu ani akkan hin kufne nan beeka. Dhagaan natti darbatamu sun ijaarsa koo isa borii dhagaa bu'uuraa natti ta'a malee na hin kuffisu. Dhugaan suutaa adeema malee hin hafu. Nagaatti sheerii waliif gochuun obboloota keessan hundumaa biraan naaf ka'a. Goomsan kun akka hundi keessanuu qooda keessan ba'a jechuudhaani. Obboleessi keenya baay'ee jaallannuu fi kabajnu obboleessi keenya Amaanu'eel Gaaddisaa sa'aatii tokkoon dura karaa sooshaal miidiyaa karaa feesbuukiitiin suuraa gaddaa irra kaachuudhaan gadda isaa mul'isee jira yookiin immoo poost nuuf godhee jira. Egaa obboleessi kun yeroo baay'ee namoota baay'ee gargaaruudhaan ala duwwattu osoo hin taane biyya keessatti kanaan dura namoota baay'ee lafaa kaasee gargaaratii nama ture akka ta'e baay'een keenya hin beeknas argaa jirra sooshaal miidiyaa irratti namni akka keetii nuufaa baay'eetu jennee harka walitti reebaa fi turre yaa ta'u malee immoo waaqayyo isa gargaaree gara biyya hambaa yookiin gara Dubaay erga dhufeellee hojii gaarummaa hojjechuu kana akkuma itti fufetti jira. Yaa ta'u malee namoonni baay'een immootiin akkaawuntii feekidhaanii maqaa nama kanaatiin banachuudhaan namoota baay'ee gowwoomsanii maallaqa irraa nyaachaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Akkasuma egaa obboleessi kun gaddaanii kan inni har'a barreeffama kanaan beetoo ibsate namoonni kanaan duraa maqaa gaarii naaf kennan har'a mootiin na xureessatii jirudha. Egaa yeroo baay'ee namni gaarii hojjete biyya lafaa kana keessatti hin bulu. Namoonnis immootiin har'a namoota akka kanaatti dhadhagaa kan darbatanii yoomiyyuu namni gaarii hojjete saba kana gidduu bulee hin beeku. Namoonni wanta akkanaa hojjettan hadaraa keessanii namoota akkasii kana sabaaf dhalootaaf nama ta'uudha waan ta'eef dhabuu hin barbaannu. Maqaa nama kanaatiin hin daldalinaa biliis jechuun jaaladhaa dhugaa dubbachuu fi obboleessi keenya mootiin Amaanu'eel dhugaa dubbachuu fi gaarummaan kee waaqayyo fuulduratti guddaadha. Inni namni har'a tariitii maqaa namaa xureessu eeyyaa akka namaatti namatti dhaga'amuu danda'a. Garuu mootiin ati nama cibaa nama jabaadha. Hijji hojii gaarii mootiin kanuma caalatti sirraa naa mul'atu jabaadhu. Egaa sababii kanaaf jedhee yaada inni karaa
biyyoota garaagaraa keessatti namoota fiduudhaan kan beekame har'a mootiin akeekkachiisa kana kenneeti jira. Egaa namoonni karaa isaatiin dhufanii yoo isin dubbisan akka isimannee yookiin maallaqa keessan hin baasne isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Yuutuubii kanammoo sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan maatii ta'a. Warroonni maatii jaalannee shoon taane warroonni kun immoo sheer gochuudhaan obboloota keessan bira